Ishii kabajamtoota hordoftoota keenya jirtu akkamiin nagaa keessanii isiniin jedha. Har'a nuti sagantaa addaawii qabannee dhiyaanne. Sagantaan kunis maal yoo jettan har'a immoo guyyaan har'aa guyyaa iraftiitii, guyyaa boqonnaati. Guyyaa uffata ofii miiccatanii jechuudha. Amma akkaataa uffata keenyaatti miiccannee tokkos Biraaziliin keenya tokko jira. Inni immoo maal yoo seetanii meeshaa qaba. Meeshaa kun itti waraabbii viidiyoo waraabbii ooma kanan qaba. Meeshaalee isaa kana kama hojii ilaallu ta'a maal akka inni qabus akkam akka ta'es kan hojiin hubannu ta'a. Kana waliin laallaa turtii gaarii nu faana suuraa isiniin jechuu barbaade tananii nu daawwadhaa gadhumaa isiniin jedha. Guyyaa gammachuudha, guyyaa sanbataati, ayyaana guyyaa irra kafana miiccatanii akkana laalaayi. Har'a guyyaa bashannanaati. Har'a sagantaan keenyaan qopheessine amma sa'aatii 4 irraa aga sa'a 6tti dhufayyu. Waan guyyaa irraa na daawwadhaayi. Guyyaan irraa uffata miiccaa Ika keenya kanallee ilaalaa kuma 386 bitame. Kana waan ta'eef kiraan guyyaa tokkotti birrii kuma 150 oola. Kanaafuu waan guyyaa irraa nu faana turaa jechuun barbaadettanii. Meeshaalee suni maqaan isaanii maal jedhamu? Meeshaan tokkoffaa aboo sun kamera ittiin waraabanii inni lammaffaa kun immoo kompiitara ittiin tuttuqan jechuudha. Guyyaan kun immoo isa jalaa sibiila meeshaa ittiin qumatti kennee ittiin waraabu. Maarree gana hojiin turtii gaarii gana hojiin bashannanaa. Mee har'a guyyaa maaliiti mee nutti himaa? Guyyaan har'a guyyaa sanbataatti guyyaa sa'aatii 4 booda bataskaana bashannantee waaqa kee garattee achoo marree achoo shaaworii namina galtee guyyaa narraa guyyaa gammachuuti jedhe. Kana jedha kara kiyyaa. Amma guyyaan har'aa guyyaa uffata miiccatanii guyyaa boqonnaati, guyyaa qulqullinnaati. Guyyaa qulqullina keenya ittiin eeggannu jettu. Mee duraan dursitanii odoo of beeksistanii gaarii tureyyuu muddamtanii qophiitti seentanii. Duraan dursee silaa yaadannoo akkasii maqaa kiyya. Maqaan kiyyallee abbaa lataati. Abbaa lataa gandi dibbee gadootaati. Hojiin keessan maalidha? Hojii keenya bakka jinoo argaa jirtu. Bashannana sammuu nama dhiphate ittiin bashannansiisuudhaaf jechuudha. Sammuu firiisin nama gootu. Mee biratti maal hojjetan nama bashannansiisuu dandeessu? Maal fa'aa hojjettanii nama bashannansiisu? Nu biratti uffata miiccuu, shaaworii galuu. Guyyaa kaanoo guyyaa hojii keessanii maal hojjettu? Ishii guyyaa qulqullinnaa guyyaa kana uffata miiccattu. Guyyaa kaawwan hojiin keessan hojii. Guyyaa kaawwan keenya hojiin kan mana keenya seesa kennana eebbamina. Seesanii yaamamna, Addis Ababa irratti yaamamna, biyya alaa irratti yaamamna. Walgahii keenya irraa caalaa argannu Adaamaa Boolee ganda fudhan irratti Boolee safaritti argamna jechuun barbaade. Akkasii. Achitti hojii maal nama arguu dandeessu? Hojiin kiyya kan maalan bulaa. Kiyya kun waasi hundaa jaalee hundaa guutamee jira. Biqaada qaba. Nama biyyatti tana nama sammuu dhiphateellee nama bashannansiisa jechuudha. Maarree gara fuulduraatti nu bashannansiistu. Har'a akkuma argitan kafana osuma miiccannu uffata keenya osuma miiccannu osuma qulqullina eeggannu nuuf dhuftanii nu bashannansiisuudhaaf akkasuma hojii keessan maal akka ta'ellee nuuf ibsuudhaaf
boruuf immoo akka hojii nuuf barbaadanii hojii dhabeeyyiidhaaf akkam hojiin argitu isin. Injira. Tole. Namoonni immoo barbaadanis sirkii isaatiin kenna boodarra inni daawwatanii too guyyaa mirkanaa keessatti guyyaa uffata qulqullummaa keessanii isinii dhiyaatee daawwatanii waamtanii gatiin gatii xiqqaadhaan waan kireeffamu akka itti bohaartan kanan jedhuun abdii qaba. Kana fakkaataa asirratti jedha maatii sagantaa isaa kun baay'ee waan nama bashannansiisu waan arganneen jedha. Akkamatti turuu barbaada taa'ee jedha. Reeshi bakka galatoomaa asirratti baay'ee sin galateeffadha. Kana meeshaa argita kana akkanatti guyyaa har'aa firii ta'uun argaa jirtu. Marree sammuu firii nama ta'a jechuun barbaadee kan sarki. Nuuf galatooma. Ulfaadha kabajamaa. Waan ayyaantanii isinillee galatoomaa. Qophii guyyaa lafa jala natti himtu. Ani qophii qabdan, ani dikkisii minaa qabdan. Marree na dhufa jedha.